rakkisan miti ciisaa bulle. Alola seeneen beeku beeytaa. Bootaan qaba dayyee kuman ciisatiin achumaan rafe. Lola rabaatiin bulle. Oggala baaqee namni kaan dhume kuno nama waa xiqqishuma ciisa. Ijoolleen Oromoo harka kanadhaa ijoolleen Oromoo harka kanadhaa jenni beeytaa. Ijoolleen Oromoo harka kana nennee gaafachaa nu isaan hanga xiyyitii boodaanu tokkisa. Esuma xiyyitiin tokkisaniiti dirqiidhaan walii galee jechuudha horiine waraana adda bilisummaa Oromoo harka kanannee karaa waraana adda bilisummaa Oromoo galle. Ayyee kanaan dura eenyudha maqaan kee? Dastaa. Dastaa. Qaadirooti. Dastaa Qaadiroo akkamitti gara waraana mootummaa dhufuu dandeetti? Yeroo jalqabaa gisee dhufe humnaan halkan sa'aatii 5 na qabaniiti gara waraanaa gara masalxanyaa na galchan. Erga na galchaniin booda achi Amaara Kililii waggaa ji'a lamaa fi bultii 25 na leenjisanii gara Amaara Kililii waraana nu erga. Gaafa ati gara waraana bilisummaa Oromootti lolarratti ati gara waraana bilisummaa Oromoo makamuuf deemtu wanni si qunname maali? Ana gaa wanti na qunname lola seenaa nuun jedhani giddaajin nu fidanii anqaraa karoorri kiyyaa Oromoo keessa seenee ammoo xiyyiitii takkatti yaa Rabbi xiyyiitii takkatti akka obboleeyyan tiyyatti nan baasisin kan jedhu hasaaba qaba. Dheenga dhaqanii lola keessa seenu garuu akkasuma namni dhukaasu jammar xiyyiitii takkatti taana takkatti hin baasu an du'a yoo na ajjeesuuf taate na ajjeesuu na baasuuf taate ammoo na baasire xiyyiitii takkatti obboleeyyan tiyya baasee ajjeesuu ofii kiyyaa du'uu jedhe waraana adda bilisummaa uummata Oromoo argeetiin gammachuudhaan xiyyiitii takka oduu hin baafne gammachuudhaan gara isaanii lufe isaanis gammachuudhaan na simatanii. Akkamitti wani si mudate yeroo sani? Yeroo sani wanti inni na mudate ana gara waraana adda bilisummaa Oromoo oduu makamuudhaaf isaan na waamanii oduu fi dudda duubaan shaamballichummaan na ajaju kiyya inni sun dudda duubaan na dhahe. Si dhahee si madeesse jechuudha. Na dhahee nama deesse gina akka inni yaadeeru mataa na dhahoo fooyin manzaaraa barbaadu isaan narraa waan fedhiin qabne manzaaraa bichaarraa waan fedhii qaban. Oromoo fedhiidhaan gara waraana kanaatti akkasiin hin dhufne hin beeknaa jechuudha. As keessatti warra yookaan fedhiidhaan achi keessa yookaan badanii gaafa isaan bahuuf ta'an akkamitti waan miidhaa akkamitti irra gaggeeffamaa ture. Akka jalqabaatiitti ana wanta na qunname keessaa iyyuu gaafa argu ani giddaajiidha yeroo san guddaajii waan deemnaaf hin badaa fi karoora qaba. Gaafa qabu kana ijoollee hiriira akkana deebisanii nama 27 qabanii kabadeeru qabanii kaadiidha uummata akka nu godhuu danda'a. Kun waa nu godha uummata akka nu godhu ajjeesuudha malee. Wanti inni nu godhu hin jiru inni kaadiidha jedhanii nama 37 kana bireeniidhaan nu afoo kennaatti garii ammoo ufumaa qotadhu ciisedhanii achitti awwaalan achuma xiyyiitiin dhaati ajjeesanii kanaaf akka bannuun hin qabnu nama 27 garuu uummata Oromoo ብቻ na bira ajjeesaniidha. ይህ ብላል አቤት ምጠይቅ አሁን መጀመሪያ ወደዚህ ስትመጡ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ ስትመጡ ወደ ምዕራብ ጉጂ ዞን ከዳችሁ የሆነ ትንሽ ወንበዴዎች ሽፍታዎች አሉ ብለው ነው በማይሆን ስም ወደኛ ሰጥተው ወደዚህ እናንተን የላከው። አሁን ከመጣችሁ ያያችሁት ነገር በዚህ ወታደር በዚህ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደር ውስጥ ያያችሁት ምን አይነት ልዩነት ነው ያያችሁት ካላችሁት? እኔ ምናልባት ጥሩ ከጥያቄ አንፃር እኔ አሁን መጀመሪያ እንደተሰጠን አሸባሪ ሰው የሚዘርፍ እንደዚህ በየቦታው ህዝብን የሚያሸብር አይነት ነበር እሳቢያችን የነበረው ማለት ነው። ከዛም እዘነው የመጣ ነው። ያው ግን እኛ ከመጣን በኋላ ካየነው ውስጥ ከገባን ካየናችሁ በኋላ ግን እናንተ ለኦሮሞ ነጻነት እንደምትታገሉ ንጹህ ሰዎች እንደሆናችሁ ሌላ የተለየ ዓላማ እንደሌላችሁ ህዝብ የማሸበር ሳይሆን የራሳችሁ ዓላማ ይዛችሁ የምትንቀሳቀሱ እንደሆነ ስለተረዳሁኝ እኔ ከልብ እንትን የተሰማኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ያየሁትና የሰማሁት ነገር የተለየ ስለሆነ ማለት ነው። አንጋማ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ አርከ ሴንተኒ ኤርጋንጋ ሴንተኒ ኩኑን ሲሲኒፍ ጎዳሜ ወኒ ሲራኪሰ ወኒ ሲሚዳም ተንጅሩ ገም ወራን ብሊሱማ ኦሮሞቲ ወነ ኑ ሚደንጅሩ ንቲ ኤግማስ አሰነ በቃ ሪባስ ኤግማስ ሰነ ረብነ ኛታለ ኤግማስ ሰነ ኛነ ዲራን ኮሸሮ ጎጎጋ ኮሸሮ ተቆ ጉየ ተቆ ኮሸሮ ተቆ ኛን ኛታለ ኤግማስ ሰነ አርገነ ኛታለ ኛታ ጋኛን ጫጅራ ዲራን ኛታ ይርገጫን ጅሩ ግቢያጂ የኔ ማረ ጉየ ተቆ ኮሸሮ ተቆ ኖባን Kanafi amma dhaamsatti warra si duuba hafanii warra achi keessatti hafanii ilmaan Oromoo warra keessatti hafan warra waraan makalaakaa keessa yookaan waraan mootummaa keessatti hafanii dhaamsatti qabduuf ilmaan Oromoo irra ta'aniif maal? Nuti hanga amma gabrummaa keessa jirra laftanyaatu noofaa jira. Laftanyaan noofaa waan jirtuuf nuti nungalla akkuma horii olii kan noofan afaan Oromoo dubbachuu nuti inni tan afaan Amaaraa malee afaan Oromoo dubbanne shanee nuun jedha. Bakka akkuma horii noofanii isaan giseen isaan afaan Amaaraa haasa'u nuti afaan Amaaraan beeknuti afaan Amaaraa gisee wal gaggeessan afaan Amaaraatiin haasa'anii kaanii beekta. Nuti jaluma karuma isaa yaan eeggannee yaana malee waan afaan Amaaraan beekneef akka isaan jedhin beeknu garuma isaa yaan yaana bakka.
maal jettaan ata maal akka isaan ta'an feeta ijoollee Oromoo achi keessaraan akka isaan dhufan feetamoo maal jetta dhaamsati gootuuf maa Awan dhaamsaan nan godhuuf akka waraana adda bilisummaa Oromoo kana galaniin fadha. Diree lolaatti dhiyeessuun isaa akkuma beekamu uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo hundiyyuu beekamu. Kana keessa daa'imman xixiqqoon kunam lola duraan ala guyyaa lama ji'a lama bara 2023 godin Gujii Lixaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wobozoonii Kibba Koonyaan Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa Ganda Dogoo keessatti iddoo adda addaa magadaatti gaggeessan isaan dhuunfatamanidha jechuudha waraana bilisummaa Oromootiin. Kanaaf akkamitti akka dhuunfatamanii fi akkamitti akka gara dirree waraanaatti dhufan Yosanas Gizi kedasan injero Aizo ya mamiru Oromo da male gizi kedasan injero Yo kadasu fete Aizo Kubedan tamari Aizo Tafara keteto Aizo Nabim firfari Aizo ya mamiru Oromo da male gizi kedasan injero Dole Akanaga gosh Haiz bikin Aizo inazanin ya daftara Waramo sibulcha ma barabara Aizo inazanin ya daftara Oromo sibulcha ma barabara inazanin ya daftara Oromo sibulcha ma barabara Dole Aizo gorgisi farasanyada Waramo nduru adaganyada Aizo gorgisi farasanyada Oromo nduru adaganyada gorgisi farasanyada Oromo nduru adaganyada gorgisi farasanyada Oromo nduru adaganyada Akana ka. Why should you want to Oromo? Akana.